maqaa sahaabaa yoggaa baafnu jaalala sahaabaa saniitiif maqaa Aishaa fi Khadijaa gaafatti namtichi balaaleffate waltuttuquun gaarii mii beeki baabaahi beekaa irra kunne malee seenan hiyyeessan qabduu namtichi jeesuun dubbii jabduu beeki baabaahi waa qoqqotuun feenu namni guddaan madaan haadhu namni guddaan madaan haadhu namni nama ufiin madeessu nama ufiin madeessu namni gowwaan hin jiru duniyaa tanarra nuti gowwaami laakiin waan darree hunda ol fuunee maqaatti hin goonu jenneet usnee deemna maqaa kana yoggaa baafannu nuti araba leellisuufii miti araba deeggaruufillee miti maqaan kun amantii wajji wal qabatee ummata keenyatti waan dhufeef akkuma ummata biroo tokko akkuma ummata biyya biroo tokko lakkaa'uun barbaachisu hunni beeytanii maqaan amantiidhaa nama hunda maqaa amantii kanaa dhaale nu qofaa mitu maqaan namni amane hundi wama amaneetti waa amanu maqaan amantii sun isa wajjiin maqaan warra amantii san qabatee isaanitti dhufeetii fi maqaan akkanaa isaan keessaa calaqqisan nutis akkas ammoo kana qofallee mi daliilli ragaan nabi sallallahu alaihi wasallam irra caalan maqaadhaa Abdurrahmaan Abdallah nu barsiisee fi maqaa kiyya baafadhaa nuun jee nabi sallallahu alaihi wasallam kunilleen akkuma jiru tahee jechuudha kana ar'allee borullee hin dhiifnu nu maqaa kana baafanna duuba maqaa kana baafanna namni maqaa kun isaan tahin ummaatii rakkoon hin jiru duuba ammoo maqaa kana akkanuma wajjiin nuti qacello dhaggeeffadhaa akkanuma wajjiin maqaa hawaasni keenya dur baafatu galgaloo fi guyyee fi waariyoo fi bultumii fi roobaa fi maqaalee kana hin balaaleffannee beeknu nuti akka nama amantii tokkotti qacello dhaggeeffadhaa hin balaaleffanne nuti maaliif maqaan maqaadha jechuutti beeyna waan balaaleffatanillee hin qabu namoonni tokko tokko nu keessaa ilaalcha akkasii haa qabullee ni sirreessine maqaan humaan qabuu jenneen duuba amma immoo yoggaa namni nama tuttuqu namni abbuma fedhillee haa ta'u yoggaa namni nama tuttuqu waan biroon nama keessa fidadu namni amma ayyaana isaatiif wal gahan sun achirratti haasawame koon nama hawaasa keenya keessa ture umrii isaa haga tokko galamsoo ka ture manguddoo teenya sheekkanii fi manguddoo biyya teenyaa wajjin obboleeyyan ta'e ka jiraate jechi kun isarraa unuun hin ja'amne nama ayyaana isaa dhufe osoo hin ta'in isarraa unuun hin ja'amne irra namni nama san kabaju irra imimmaan booche manguddoon teenya gaafa dokumeentarii takka dalagan manguddoon carcar galamsoo fi imimmaan booche hogga isa maqaa dhawan dubbatuu dadhabdee booche Taaddasaa Birruu gaafa maqaa dhawan yoo jaalalallee taate namni nurra jaalatullee inni jiranatti hin fakkaatu ta'a akka jaa kanaafuu wanni nama tuqu takka ummata bal'aa kana islaama bal'aa oromiyaa keessa jiru islaama bal'aa kana qalbii isaa cabsuuf tattaaffii godhuun karaan ta'e karaa malee ta'e dogoggoraan ta'e beekaan ta'e bareedaa mitii jenna nuti har'a afaanuma kanaan haasawa bareedaa miti sirraa'uu qabaa namni arraba isaa eeggachuu qabaa akkana jennaan maqaa arabaa baafachuudhaaf takkaa biyya teenyaaf qabsaa'uuraan hin dhoorkine maqaa arabaa baafachuun islaamummaa qabaachuun islaama tahuun hawaasa keenyaaf qabsaa'uu waa takkaan hin dhoorkine nama jiru hundaa ol nama waa himatu hundaa ol falmuu dandeenya kana duuba dhugaa jirtuutu tanallee beek nama maqaa Muhammad Abdulkariim Sheekh Bakrii Saphaloo Sheekh Bakrii Sheekha Ubar maqaa arabaa bira dabree Sheekha Ubeek Bakrii bira dabree Sheekh Muhammad Rashaad monguddoota Baalee tokko tokko lakkaayu hunda isaanii monguddoota Jimmaa miskiina wallaahi jarri kun maqaa islaamaa qabaachuun
ummata isaatiif qabsaa'u mee abbummaan fedhe seenaa tana keessatti nama maqaa muslimaa qabu kanaatu irra hawaasummaa ummata kanaatiif qabsoo ummata kanaatiif irra abbaadha moo eenyu kajaan wal dorgomsiisullee feenu nuti yoo dhugaa feetan kanallee wal dorgomsiisuu feenu booda ammas yaa'ii biroo keesseentan wal dorgomsiisuu feenu ammoo namuu gahee qabaa qooda qabaa wanni namni beekuu qabu maqaa arabaa san qabaatuun biyya teenya jiraachuurraa nun sakaalle hawaasa keenya jiraachuurraa nun sakaalle hawaasa keenyaaf dhimmurraa nun sakaalle hawaasa keenyaaf falmurraa nun sakaalle kana namaa wajji waliif falmuun feenu akkana beekuu qaba namni hin beekne yoo jiraate namni odoo beekuu waliin laaqu yoo jiraate dhiisuu qaba waan akkanaatu kuni akkanatti ilaalamuu qabaatu waltuttuquun hiikaan qabu faayidallee hin qabu arraba ufii eeguun bareedaadha waa hundaafuu gaariidha haasawni gaafa tokko waa garii beekaatiin irraa of qusadhe khilleen dhagatti horiite jan dhaga dhoyna jettee khilleen dhagatti horiite jan ormi keenya oggaa dubbii kanarraa bayite gaafa duraa san gaaf tokko qissaa kaan isinii himaa gaafa gullallee san yooniin haasawallee dogoggore gaafa namni keenya mirqaane hedduutu gaafa gullallee san jaarsi tokko miiqataa obbo Tulluu jedhaniin obbo Tulluu jedhama maqaa obbo Tulluu kana itti baasanii sheekha namni kun Abdunuur jedhaniin sheekh Abdunuur namoonni beeka jaarsa kana jaarsa beekamaa carcari sheekhallee ammastu gaafa san gullallee dhaqe mirqaana jabaa jira namni addaraasha guute sagantaa wahii jira obbo Tulluun harka baase qissaa kana qajeeloo dhaggeeffadhu obbo Tulluun harka baase obbo Tulluun hoggaa harka baase boomee jaarsa Harargee kanaa kennaa jedhaniin jaarsa Harargee kanaa kennaa hoggaa jedhan maayikii jaarsa obbo Tulluu kanaaf kennan dhagayaa jeen yeroon sun gaa yeroo mirqaanaati dhiifamallee naa godhaa isin warri namni nu cabse isin kanaa jee warra tokkotti qubalaate isintu nu cabsee jee meegaa akkamii isin cabsinee jedhaniin nuti akka ummata islaamatti haa xiqqaatu nama nuu olitti fakkaanneet maqaa arabaa Ismaa'iil Muhammad Ahmad maqaa Yahudallee Ishaaq Yaaquub baafannee je nama nuu olitti fakkaannee je isin ammoo hawarra oollaa keenyaa kana hawarra kana fakkaatetu maqaa nu cabse maqaa isaanii baafatee je aboo jaarsi Harargee dhuga jeejanii addaraashni galmi sun guutuun harka dhawee obbo Tulluudhaaf ergaa makbaayisi isinii galee na fakkaata makbaayisi isinii galee na fakkaata jaarsi hanganarra dubbii keessan deddeemu ani amma wahillee oowuu isaa jechuu hiyyaame waan kanallee ajandaa godhadhaa oowuu isaa jechuu hiyyaame ummannummaan keenya ka islaamaa akkan dogoggorree dhugaa jirtu gurra isin buusuu barbaade malee waan kan ajandaa godhattanii akka ufillee girgireessitanillee jechuu hiyyaamiti anduuba ani waanuma waa garii anni irraa hin uf qusadhe akkana nalaallattanii dogoggorreefin waan silaa akka gaarii ji'uu qabu arraa oliin kaayadhe xiqqishoon jee kaan oliin kaayadhe wanni hundi akkaataa qabdii guyyaa qabdi kanaafuu akkuma nuti nama kabajnutti namni nu kabajuu qaba akkuma nuti ulfina namaa kennutti namni ulfina nuu kennuu qaba akkuma nuti arraba keenya namarraa eeggannutti namni arraba ofii nurraa eeggatu qaba kan kuni yogga kana wajji jireenyi bareedu mucaa tokko Su'uuditti iqaamaa fidi jedhanii qabde boolisni Su'uudii qabee jedhan iqaamaan kijibduu jedhan iqaamaa namaa takkaan deemaa iqaamaa namaa tana gama duubaatiin akkana boolisa dura qabee gama gartee footoo suuraa qabu kana ufitti as qabee gama duubaa boolisa dura qabee iqaamaa jennaan boolisni aboo qalli bil iqaamaa as garagalchi fuula iqaamaa tanaa jeen gara footoon jirtuu fi kana natti as deebisi jechuudha yaaboo dhagayyaa shurxaa je yoo sii taate akkanatti
يوم كان أنو في فود دويدة تكون ركبا بيتنقلوا فدا أكفيته جينجي يو سيتات أكنت تلالي نمني نتي إساتان نتي محمد نتي أحمد نتي علي نتي يوسف نتي يو فين اللي مغر سادا سورة جولي كسي مغرتو في درارتو نمني نرقب نجرو نتي أكنت يو تانف أكنت نتي مقا خنا قبو جيجو يو تانف نما هندا يو تانف نتي مقا خنا قبو جيجو مقا خنا أفرا ملك أكسيتي نتها جيجوف خويلي جباتا دو أنا فو أواسا خيا إندو قرينا إنجيك أمين اللي نتي أكانا إلالتي خينيا أني أكا توقتي واني اللبسو في القبارة سينا في اللبسة هم نقبات تيمي أمين بروتيان هم نقبات تيمي أمو سينا فينجا ilmoon guyyaa ar'arraa haatee dhalatte amata ar'a booda maqaa nuti jaalannu san malee akkam baafne asirraa labsa godhuu barbaadatu humna tiyyatti seenaa fi waan birootiif himi seenaaf ilmoon edana dhalatte maqaa nuti jaalannu san baafamuu qabdi ilmoon torbaan kana keessa dhalatte maqaa san baafamuu qabdi aljawaabu maa taraa لا ما تسمع ديبسان حاسوا أصنتين وجيته وقب هون دي جولين تنجي نما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله جو جولين ساتن ألتو مكانو تجالا نسنبافتو قبنا مكان ألا نير قد نسنبافن نلب سيبير هم نترى اللفظ تجرى بير أي أميني برو أي مسكينة والله أي مسكينة أميني برو هم نترى نلب سيبير نلب سيبير نترى خلاه إن شاء الله أرى كنوات خوكف لها سوا أرى كنوات ها سوا أرى بالله هم ما تشوف فيلو نرى اللي مفكاتو أكنما دي بيسانا ما قد إيتو كل فكاتو بربادو قيو وهمرت أبني نمو دي بيسا قفا خنو أكتانو اللي مفيلو نما هجي أكتانو فيدا قيو وما جاء ميتاك قفا ألفوني أكا سانو مرتي والنياتا أولو اللي مفيلو أكاسي اللي أكتاتاني مفيلو سن اللي دو أمو دبنان ببيتاني cal'ifnaan buqqee taanee jedhu biyyi Oromiyaa maqaan keenya keessatti heddummachuun yoo ka isiin taane taate adigaa akkuma ijoolleen beeku akkuma ijoolleen beeku namni tokko nu keessaa ani saba kiyyaatu amantii tiyyaa olii ani anaaf sabummaa tiyyaatu amantii olii nam tokko nu keessaa ju'uu ni danda'a nuti immoo amantii teenyaatu sabummaa fi waa hundarraa'u nuuf olitu maaliif ni beeyta amantii tana qabatuun saba kiyya qabatuun an dhoorkine amantiin tun amantii tana qabatuuf saba kiyyaaf qabsaa'uun an dhoorkine amantii tana qabatuuf saba kiyyaaf dhimmuun an dhoorkine amantii tana qabatuuf saba kiyya jaalatuun an dhoorkine eega akkas taate isiinuu sabuma kiyya dhiigaa fi lafeen nu makamte nuti baruuf hin goggoonuu bar ittiin jeekkarree ittiin darasne ittiin haramne ittiin hakaafne dhagaa ittiin daayinee bar dubartiin tanya dhagaan itti daayite islaamummaatu nuufi isiin adda ba'uu hin dandeenyu aslumaa'u oromiyaa yoo nu qeebalte akkatti nu qeebalti takkaa oromiyaan nu hin dinne nuti namni oromiyaan harka dhoytuuf yoo jiraate nuyitu miskiina wallahi kanaafuu hedduu filleen cinqinaa waan kana ajandaa godhattanillee ufin wareersinaa tun dubbiin haganumaa jawaabni haasaa afaanii osoo hin ta'in deebisaadha aduu ar'aa tana booda joollee teenya maqaa dur abboonni keenya nuu baasu san maqaa san baafna maqaa san baafna muutuu bighayzikum namni kun isaan taane haa ta'uu fi jenna haa sii ta'uu jenna nuti ni kadhanna dhiise haa sii ta'uu
maquma kiyya kana wajjina jaaladhu amantumatii tana wajjina jaaladhu amantumatii tana wajjina kabaji maquma kiyya kana wajjina kabaji dawaan sii qaba nuti qaama tokko ummata tokko waa waloo qabna ootaa dhaloota qabna mormiin qabna nuutu falma bakka kana nama hundarra ootaa dhaloota lammummaa sabummaa nuutu falma nuutu beekaa barka jeella duumessiin taatehu wal dhidhiibuun nun fayyadu nuti wal dhidhiibuun nun fayyadu harka tokko taanee yaada waliin nu fidurratti wajji jiraachuu amantiin ta'abbaati namuu amantii isaa jabeeffatu nuu jecha amantii ufirralee nam tokko akka dhommo qulleen feenu namuu amantii isaa jabeeffatu waa waliin nu fidu tokkummaa hawaasummaa obbolummaa biyyummaa gosummaa lammummaa ootaa dhaloota kuni shari'aan teenyalleen hin mormitu abbaan isilleen nuyi waan sandu oromummaan bar caayaa keenya jala jiraatte bar isiniin gallee bar isin sheekkan islaamaa afaan oromoo eessatti baqatee eessa jala jiraate nuti bar ittiin katabnee qubee araba goone qubee biroo katabuu waan sodaannu qubee araba goone manzuumaa ittiin katabne takraara ittiin katabne kitaaba ittiin katabne kitaaba irratti katabne afaan san dhagaa caphaa nyaachuu hajuu waliigala qubeesaa dhagaa caphaa nyaachuu dha'aa fi ga'aa fi nya'aa fi cha dhagaa caphaa nyaachuu gaccabii nyaadhachoo jennee waan nam tokko hin beeyne miskiina wallaahi hoola keenya jalatti bahee bara hawaasummaa eenyutu eegee asiin eega hawaasummaa warra san baqannee xarafa siinee hawaasummaa ummataa eenee tanbihatti qaraanee tafakkuritti qaraanee salawaatatti qaraanee kana bokkalaame atoorara jennee axeerara jennee atoorarree axeerarree ni beektaa maqaa kana hiikkaasaa atooraruu jechuun bar aatoo waan juu warra aatoo juu san biyyarraa raruu jechuu gaafa sana warra ummata cinqisan axeeraruun ammoo aaxeeraruu jechuudha hoggaa afaan wallaallee humna dhabne axeerarree aaxeerarree duuba miskiina wallaahi atoorarree aaxeerarree duuba nuti silaa nama galatoonfamu malee waa nama maqaasaa toqanii miti duuba honi an tana falmaa jechuu hiyyalleemi dhuguma jirtuu tana jechuufin akkana jee malee kanaafuu jecha tokko tokko mucuca arraballee ta'uun ni mala waan nama afaanii bahe ta'ullee ni mala ammoo sanii alallee ta'uun ni mala kana ajandaa godhannee ufillee cinquun hin barbaachisu ammoo wanni kun waan har'a asirra deemaa jiru waan ta'eef akka nama amantiin tun isa laalchiftutti akka nama muslimaa tokkotti amiin ibroo tahee waan kana hangana tuquu barbaade hawaasa kiyya akkam jirtan nagayaa fayyaadha jiruunyi teessan akkami nageenyi keessan akkami maaliif jirtan namoota hedduu wajjigaa ati suma garraanaan jedhani ani naman argu nuti bar sheekha yaada keen qabnu nuti suma wajji jirra suma agarraa jedhan maal jechuudha dubbiin kun duuba laalanii isan arganii inni laaleen nama argaa jechuu san immoo ani ree nama yaadaatiin jira nama argaan jiru ati ban nuti yaada keen qabnu naan jedha namni dhufe hundi dubbuma ajaa'ibaati gaa'ee laalanii isan arganii inni laaleen nama argaa akka jaansanii fakkaatullee ni mala gaa'ee kami jirtan isin waa jirtu baga naa jiraatan hedduun jiruu teessanirraa gammadaa hedduu na gammachiiftan diin keessanitti harka maradhaa hawaasni kiyya ka biyya adda addaa jirtan taan mee guyyaa biroo walitti deebinaa wanni isin dhiyootan ummata keenyaaf taatan oduma sagantaa qabannee xiqqoo waan nu harkaa qabnus xumurree waan nu bira jirus fin'ee gatteenyee isinitti haasoyna jennee baay'ilama qabnaa wanni dhiyootan ummata keenyaaf taatan wanni dhiyootan irraa hirmaattan waan seenaan katabdee fixuumi tokko tokkoon biyya teessaniin maqaa keessaniin waldaya waan san gargaareen afooshaa saniin guyyaa tokko garee teenya saniin walitti deebinee waliin haasoynaa hedduu isinirraa gammannee hedduu nu gammachiiftan akka nama tokkotti duraan illee isinirraa gammadumaanii daranuu gammachuun idaadhaa
يوليتي يدون إسن أرجع طلا جرتن يدو تولتن الليلة وري سوشيال ميديا خنا الرجلو يولي نما ججبان أرجعني يدون إسن الرجم مدا نما نمني كوماتاتوري نمني كنوماتي شاكاتوري ركون أفتو هندي وانو برسيفته وان ديوتن إريتشتر حاسواتورتن وان شيكوتين سلا قدوك أبدو ilmaan keenya bahanii dhugaa jirtu lafa kaayanii namni eegin faan akkana jeejeen eegin aboo wan nuti amantiidha wanni amantii kanan ta'e nu laalchisu nuti ummata islaamati jee namni ijoolleen tiyya yoggaa waa hunda kana bayyanootan haasoytu nin gammadeetu hedduun gammade hin dubbannee beeki gaafa sanan ani qaayidaa hogga balaa waa bu'anii lafa jiran nama guyyuma janaazaa awwaalan janaazaa irratti namaan lolu nama taaziyaa sharaa jalatti warra taaziyaatiin lolu akkas ta'uun fedhuu beeki amala kiyya lafuma jala waa haasawaan obaa tolte abbaan caayaa taa'aa jedhanii waan akka gaariitti isin haasoytan san amma maqaa keessan asirra kaasuun barbaadu namni silaa namni maal deeggara maarroo deeggara jee isin akkanuma shakkaa ture ejjennoo ufillee lafa kaayee dhugaa jirtu muree lafa kaayee dhugaan teessan tanaa jabduu beeku ta sheekkotii tan namni qiilatti barbaada boo sheetichi kan fedhasa sheetichi kun inumaa abazza'ee kan fedha sheetichi kun xaaxxaax jechuu jira kam ja'aniin teenya tana teessan tana namni durallee dhaabbatu hin jiru dhagaa gaaraa ka'ee namni dura dhaabbatu danda'u hin jiru angammadeetiin koflee qeensa fi cabsee fayyaaday jee firraa fayyaadayin eeybaa fayyaadabiin abaarsaa imaama xurree gootee akka goollicha jaarsaa fayyaaday jeetiin akkasitti fayyaaday jee beeke'an hedduu isirraa gammade gizee garii darasoota xixiqqaa kiyya tokko haa asirraa lallabu namni itti xiyyeeffatee lolaanii ture arra dubbiin darasicha san bira dabarteet muslimni dargaggeessi muslimaa warri dhugatti haasawu sooshaal miidiyaa kanarraa artistoota maal jedhaniin aktivistii fi artistillee jii yoo feete itti dabalii ijoolleen muslimaa ejjennoo ufii lafa keeysee waan nu laalchirratti wajji dhaabbanna ammoo kun amantiidha amantiin tiyya bakka tana dhaqu naaf hin hayyamtu waan qiilatti barbaadanii qalama dibanii qalama adii dibanii yoo keelloo dibanii yoo godhuu barbaachisuu miti ani amantiin tiyya nan ajajju jedhee dargaggeessi keenya muree dubbii muree lafa kaayee jala sararee qayyi masmar jeentu taayitu ballaalee isinirraa gammadaa jira ni usni amata guutuun haasawaa ture yani durirraa achi deemaa laalaa uf duubachi dheeradha laakiin guyyaa wanni sun dhaabbattee magaalaa san gubbaa namni jiru isinitti sharrakee isinii wajji lallabuuf dubbii isin fixan irran deebu jeetiin akkasit dhiise isin hordofeen ture hedduu isinirraa gammadee yaa'ii takka malee odoon waciin odoon gooyin dhugaa jirtu lafa keenyee dhugaan adda galle dhugaa dalaydan isinillee jazaa rabbi isin yaa warra ijoolleetii ani isinirraa gammadaadha namni isin hin beeyne haa isinirraa mufatu jiraachuun ni mala ani immoo dogoggora tokko jechallee isin hin darbu waan tokko ha argame jechallee ir'ina tokko ha jirullee maali ani ir'ina isin qabdan sanii olin ufiifuu qabaa saniifuu wal harcaasaa deemutti illeen amanu wal gorfachaa deemutti amana wal sirreeffachaa deemutti amana namni miseensa shahaadaa ta'e namni shahaadaan kaadiin namni shahaadaan mormin lakki an shahaaduma tanaa'uun fedhu diin kanallee fedhu rabbi nutti hin fedhini namni kanan ji'in hundi miseensa laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah miseensa keenya miseensa islaamati akkasitti ilaalla hanqina ni qaba'e dogoggora ni qaba'e dadhabbina ni qaba'e jallina ni qaba'e faasiqummaa ni qaba'e maasiyaa ni qaba'e akkanuma wajjiin miseensa keenya miseensa biroo lallabanne miseensa keenya ni gorfanna ni sirreeffanna waan irratti walii galluu qabna lammiin tiyya aboo nafsiyyuma teenya nu godhe jetti malee hin fedhu diin kanan jettu katabinaa si himaatu aboo nafsiyyumaan nu injifate yaa sheekh lubbuma teenya jala gorre sheeyxanumaa akkana nu godhe jetti malee lammiin tiyya amantii dura dhaabbattee lammiin tiyya amantiin tuyxuu beeke waan hin beekun si himaa beeke biyya arabaa tana keessa balaa jirtu silaa beeyte baga wallaaltan afaan isaanii sanillee du nama diin mormee qur'aana mormee آيات مرمي حديث مرمي اتي خطبه يوفن اتي ولا ليسي يوفن خنمتي بيا
arabaa keessa jiru haa waan akkanaa hojjetu rabbi isinillee dhageessisin meeqaa jira lammiin tiyyammoo umritti akkanan jettu anumaa dogoggore anuma harkaa taate sheeyxanumaa akkana na godhe nafsiyyumaa akkana na godhe jetti malee lakki diin kana haqaa miti namni jiru karaa maleen dhiibinaa ummata kiyya kana karaa maleen narraan dhiibinaa hadaraatu waan isaan hin niyyatin afaaniin baasinaatu namittiin maraataa haasawu ka ufiin haasawu jiru itti dhufte ilmoo qabattee deemte maraataa kana dhufteetti qofirraa sodaadde akkanuma fuula keessa laalte yaaboo akuma haasoyta dhaguma kanaan mucaa kiyya narraan dhawin jetteen jedhu namtichi beeki bahara biroo jira dhagaa'uu quban qabu akuma haasoyta dhaguma kanaan mucaa kiyya narraan dhawin jennaan dhagaa lafumaa fuudhee mucarra buuse dhagaa'uun garree inni beek jechuma isii kanaatu dammayse malee lammiiti yallee karaa malee narraan oofinaa nin gorfadhaa nin sirreeffadhaa nin barsiifadhaa nin qaceelfadhaa nin sirreeffadhaa maraachitanii na duraan fageessinaa akka xilaata ta'uun taasisinaa warri akka gaariitti jechi babbareedan irraa dhufee hayni irraa dubbatame hedduun nama isin laaffisaa turtanii ani immoo qajeelootiin hordofaa ture. Dubbillee gaanil keeysan babayee ani dhaamsuma bareedaa toliinan barbaada amrii takkallee oowisullee barbaadu narrallee fakkaatu namallee akka wal afaan dhaabbatuun fedhu wallaahi guyyaan qalbiin tiyya na cabdu guyyaa lammiin tiyya wal afaan dhaabbatirran jiru duuba guyyaan huccuu uffadhee gabbawuun sodaadhu ufirra qaanfachaa deemu guyyaa lammiin tiyya wal afaan dhaabbatetu yoo dhugaa rabbii feetetu nuti bar sabboonummaa garaa keessa gabboonyee bar isin ol baaftanii boochaddu nuti bishaan irra dhuyne isin ni lallabdan hanganuma garaagarummaan keenyaa beeku nutu isin irra sabboon afaa jettanii of hin cinqinaa duuba kijibni gaarii mi sobinaa duuba nuti bishaan irra dhuyne haa teessuu garaa haa nyaattuu coraa jenne haa teessuu garaa haa nyaattuu coraa bishaan irra dhuyne gubbarratti illee ol boowuu dadhabne keessa boonye akkanumatti lallabullee yoo dadhabne ni hasaasne ni guungumne ni hasaasne beek ni guungumne hasaasne guungumne hasaasne guungumne guyyaa isin wal dhabdan irra guyyaan na biratti jabaan jiru hadaraa isintuu wal dhabe waan jiru dhaga'uun fedhu haasawa keessan ka afaan lama ta'u ka gama gama deemu dhaga'uun fedhu. بارك الله فيكم ربي سنها خبجو إسنها قدسو إسنها جراجسو ورا برخاق أبو ilmaan bara haa qabu rabbi isin haa taasisu jiruu isinii haa tolchu jireenya isinii haa tolchu diin isinii haa tolchu duniyaa isinii haa tolchu akhiraa isinii haa tolchu tolinaan isin haa fedhu rabbiin subhaanahu wa ta'ala tolinaan isin haa fedhu haa wal dhageenyu haa wal laallannee deemnu haa qoodallee walii keenyu faana walii eeggachaa haa deemnu ishaaraa qubaan ishaarullee walii ilaalaa haa deemnu nam tokko cal'ise jechuun waan tokko jibbe jechuudha cal'ise jechuun waan tokko jaalate jechuudha lallabe jechuun waan tokko jibbu dubbiin khaatima rabbi khaatimaa nu haa tolchu nama meeqaatu oduma nuti bishaan irra dhuynu gurguramee huun jirjiiramee huun jaldeesi odoo dhagaa waa barbaadu miti dhagaa jala barbaada dhagaa ol qabee jawwee arge yambar jee dhagaa irra gaddeebise jee sadeefoo akkasin naa jiraadha waan afaan wal isin dhoorku waan adda isin facaasu hedduu gabayaatti hin godhinaa magaalaatti hin godhinaa dhagaa irra gaddeebisaa bira dabraadu barakallahu fikum